godhe ija isaa taa'ee booda qubaan mataa isaa sheemiin beeku homaan sodaatu. Maaloo yaa uummataa bakka jirtanii ol kaati jilbeenfadhaati maaloo chiikolisii anaaf kadhadhaa ijoollee shamarran keenya amantii qabdaniin kadhadhaafi maaloo qaroomina jedhanii keessa ba'anii amma shamarran keenya jinjanaa keessa ba'anii daataan isaan dadhabee waayifaayiidhaan dhiira jiran jedhutti kaanii kun qaroomina shamarraniiti. Amma immoo dhiirri gaafatachuu dhiibnaan isaan kaka'umsa mataa isaaniin dhiira gaafatachuu jalqaban. Amma kana dhibu immoo durba si anaa fuudhuu fi mana ijaarrachuu sin barbaachisa. Baajaajii bitachuutu gaala bareedaa si dhaabsisa. Amma darbee abbootiin keenyaa durii mana jaarsa yeroo ergatanii isheen durbaa durii inni lafa meeqa lafa hektaara meeqa qabaa qotiyyoo qabaa jettee gaafatti. Isheen si anaa immoo baajaajii qabaa jettee gaafatti. Amma qaroomina keessa ba'anii waan addaa hojjechaa jiru. Amma durbi durii kan mana keessa isheen tursu ittoo hojjechuutu mana keessa ishee tursu. Ishee baranaa immoo meekaappii dibachuutu mana keessa isaan tursu. Akkasumallee durba duriini akkas jedhanii sirbu mana teessi manaa gadi hin baatu ittiin jedhu. Ishee si'anaan immoo bakkee oolti isheenoo mana teessu jedhanii sirbuufii yoo ta'e malee rakkisaadha. Amma fakkeenyaaf amma ituu kaatanii durba si'anaan sin jaalladhee ittiin jettani anoo akka biroo kootan silaalaam sin jedhu. Yerooti dhuguma seetee torbee tokkoof dhiiftu torbee tokko booda immoo si eeganii dadhabanii raatanii ilaamee isan engadda biroo qosin jee isan ammoo yaadan kaasin maaf achiin baddetiif hin jedhu. Amma kaka'umsi mataa isaanii waan isaan fidaa jiran ajaa'ibadha. Kan biraa immoo amma biyyaan baay'ee jaalladhu akka keessa kootiitti ilaalu tokkoon qabaa. Ijoollee durbaa si irraa dhagaa isheenis qarooma kana qabatteetti fuudhuudhaaf hin qaroo qaba baay'een si jaalladha si malee nama hin qabu itti. Amma fuudhuudhaaf ji'ooti muraasa na afee naani feesbuukii irratti feek akkaawuntii baneeni akka hin jaalladhu ibsee fi hiriyaa dhiiraa qabdaa wajjin jennaan. Anoo si malee dhiira jedhamuyyuu ijaan argeen beekuu naan jette feek akkaawuntii sana. Ergasii durba amanuu miti ofii koo amanuu natti ulfaate. Aarii bara sanaa kunoo amma kee hambaan mataana qabsaadhaa jiru. Amma fakkeenyaaf etuu ijoollee durbaa yeroo isaan kutaa 5 baratanii ijoollee durbaa kutaa 5 baratanii kaatanii faayidaan onnee maaloodha jettanii gaafatanii faayidaan onnee dhiiga raabsuudhaa siin jedhu. Gaafa kutaa 8 gahan immoo faayidaan onnee maaloodha jettanii gaafatanii jaalala labsuudhaa siin jedhu. Qaroomina isaanii dhalaa kun yeroo baay'ee immoo kiisingii deeqaa tokkoo fi junuunfatiidhanii dhungatu. Garuu immoo jireenya bara baraaf cheerchiiti jechuudha. Yunuunfachuun baay'ee namatti ulfaata. Darbeen immoo amma isaanii muudii qabachuu kana baay'ee danda'u. Yoo bilbilli isaanii maazarii isaanii hirka oola ta'e maqaa hiriyaa dhiiraa isaanii baatilloo jedhanii qabatu. Maazarii hirkattee yeroo bilbillee iyyuu maazarii chaarjii fixee laattee dhattee ibsaarra keessi akka ittiin nama gubaa oolu jechuudha. Amma aarii isaanirraa qabuun kan ka'e yoo isin fuula chiikii tokko keessa qabaltanii akkuma wangeela jedhu immoo fuula chiikii karaa biraan isinitti qabaa jechuudha. Aarii guddaan sababiin irraa qabuu fi akkasumallee dhiirri biyya kana keessatti irribaa ka'uu fi alaarmii san gaafatu. Aariitti shamarraniyyuu tuttuqee reebee irribaa isa kaasaan isinii jechaadha. Amma aarii ijoollee shamarranii kanaan kaase qoricha mataa cabsaa bulbuladheen dhugeettiin of ajjeesuu qajeelaa. Mee dabbaramtan natti fakkaata. Mee gama dhiirota keenyaatti immoo isinii darbaa. Xiqqoo isheenii waa isinii jedha. Amma dhiira tokkotu maazarii isaa biraa shiroon bitadhee dhaqee fuulii taphatee kumaara nyaachisee caatii qaamuu eegale. Jaartiin bira dhattee raattee seelaaltuun caatii qaamee maraqqaneera. Ajaa'iba wayyoo raajiidhuma ergaa dhiisee taa'ee caatiidhuma birrii jiroo kumaara nyaachisee uruu dhiibaa manarra daaddisee uruu dhiibaa manarra daaddisee qaamee ija mirkaanaatiin nalaale qaamee caatiin fataa jedhaan saame qaamee qofaa dudubbataa mirkaane qaamee iddoo barii taa'ee sinkaane balak godhe ija isaa taa'ee qubaan mataa isaa sheemiin beeku homaan sodaatu birrii jiruun kan caatii nyaatu balak godhe ija isaa taa'ee qubaan mataa isaa sheemiin beeku homaan sodaatu birrii jiruun kan
caatii nyaatu itti sirbitee fi amma waa'ee kanaa irratti amma barri kun nutti ulfaateera amma baratti faarfataan caatiidhaan walaloo faarfannaa barreessuu irra geenye irraa bara ammaataa keessarra amma gidduutti immoo waa tokkoon sitti dubbadha. Namicha tokkotu fuula makoo akkasittiin ilaaleeti abbeetuu nama guddaa fakkaata fuutee taa'u naan jedhu. Eeyyano fuudheera dubartii Itoophiyaa lammii Itoophiyaa tokkoon fuudhee jedhe. Ni jedha isheen maqaan ishee rakkina jedhamtiin jedhe. Rakkina fuudhee boye maalisuma dhalanneen fuudhe ijoollummaa watti nu fuusee rakkina Itoophiyaa keessatti to'ennaan yookaan isheen ajjeesaa yookaan afaan ajjeesaa ittiin jennaan maali kaayyoon kee ganamaaf ajjeesuu tureeree naan jedhe. Kaayyoon koo ganamaallee injiineera ta'uudhaan jedhe. Achi amma immoo maarree gamoo ijaaraa ta'u naan jedhe. Lakki gamoon ijaaraa jedhe paantii ijoolleen nagadaa jiraan jedhe. Achi namichis ni hiraatee eddaa namni waan barate irratti hojjetullee waan jiru natti hin fakkaatu jedhee innis xiqqoo isaa sammuunsaa akka itti dhaga'amu ta'ee na sokkee kan biraa seenaa tokkoon isinitti hima. Mucaa durbaa tokko jira. Mucattiin durbadha. Itoo pireediin isheen bu'in ji'a 2 turte. Ji'a 2 turee naani maazarii ishee tirate akkas ji'a 2 narra turee naan wayyoo itti maazariin dhattee mataa qabattee abbee isheetti deemte maal mucaan koo in ulfoofte ji'a 2 ga'e pireediin ishee naan achi jaarsi dhufee raate eenyudha inni ulfeesse kun abbaa isaa dafinatti hime achi akkas mucaa akkasii dhaattee bilbila isaa laatteef inni si amma sammaa kottuu jedhee abbeen ishee mucicha waamese ulfeesse mucichis dhufee raate hin gaafate achi mucaa kana fuudhuu qabda manatti ulfeessite itti jennaan egaa mucichi immoo sooressa ture egaa ani akkamittan fuudharee maqaa koo na bada'u mucaan kun yoo hin fuudhee maqaan koo hin bada manatti ulfeessee fuudhe naan jedhu kanaafi intalli kun yoo isheen dhiira deesse birrii miliyoonii 5 laadhee fi mana laadhee fi jeejeetti immoo kuma damadaman gargaaraa yoo immoo kaatee durba deesse miliyoonii 4 laadhee fi akkasuma jeejaanii birrii guguddaadhaan gargaaraa ittiin jedhe yoo isheen immoo kaatee ulfooftee mucaa godhachuu didde maal gochuu hin danda'are ennaan jaarsi isa birricha dhagee egaa yoo isheen ulfooftee mucaa godhachuu didde immoo irra deebitee bira rafta kaa ittiin jedhe akka jechuun jaalala birriif qaban ibsanii jechuudha sinii galadhe yaad amma immoo seenaa nama biraa tokkoon isinitti hima abbaa manaa fi haadha manaa mucaa tokko qabu mana sana keessatti sobuma baay'ee sobuu fala dhabanii roobotii yoo namni sobe kabalu tokko bitatanii mana kaa'atan achi jaarsi mucaatu bakkee olee dhufee naan eessa oolte itti jennaan hojii manaan hojjechaa olee roobotitti mucattii qexxaa itti goote maaf sobdaatii kunoo roobotichi asii kabalaa eessa oolte jennaan mana hiriyaa kootiin olee achi maal hojjechaa oolte jennaan seenaa goototaan dubbisaa ilaalaa olee TV irraa jennaan ammas roobotitti mucaa kee kabalaa cuwaa itti goote. TV irraa maal ilaalaa ooltan fiilmii kamii ilaalaa ooltan dhugaa isaanitti meenaan horni viidiyoon ilaalaa olee jette mucaan achi jaarsi ni hiraate ani horni viidiyoo miti waan akkasii yeroo ammaa horii keetiin beeku ittiin jennaan amma immoo roobotittiin jaarsichatti cuwaa itti gootu see jaarsatti cuwaa itti gootu haadha manaansaa immoo mucaan kee simatti bahee ittiin jette yeroo mucaan kee sitti bahee ittiin jettu amma immoo ol fuutee roobotittiin haadha manaa kaballaatti qadaadha akka jechuun haadhi manaa sobaa itti mucaan suni isarraa godhatte miti mutichi kan nama biraate jechuudha sobii maatii sana keessatti hammaatee naani dhumarratti roobotittiin deebitee nagadamte soba malee namni namaa jiraachuu dadhabeera jechuudha kan biraa immoo seenaa koo tokkoon isinitti hima biyya ormaan jira biyya ormaan dhaqee shaayama kana fayyadamaan taa'ee waayifaayi fayyadamaa jira fayyadamuu dubartiin tokko maraachumatti kaate bilbila koo badeettee siifachuu taatti callisee man ilaala isa booda dhuftee raattee an bilbila saamsingii baachaaraa yeroo sanaa chi dhuftee raattee bilbila keetti na ilaalte kun saamsingii dha mini eessa siksii dha mini saf gooteen harkaa fuutee kaballaanatti qadaadde yeroo kana waan dubbadhu wallaale biyya ormaan jiru an kootachuu fi an na cufam waan dubbadhu wallaalee isa booda namni natti yaa'e na tumanii fuudhanii mana hidhaatti na geessan yeroo mana hidhaatti na geessanii poolisiin mee maaliif atteenaa jedhe amma naan dhugaa jiru itti akkan kootee akka hin qulqulluu ta'e seen itti himu achii dubartiitti deebi'ee mee bilbila kee kanatti bilbiliitti jedhe si'a isheen bilbila isheetti bilbiltu sabadeetti bilbiltu namni biraan irraa kaasee ishee mana ishee teessutu irraa kaasee bilbila manatti dhiiftee matoo ittiin jettee jechuudha isa booda dubartittiin hinnaati dubartittiin soorettii turte yeroo sana
Isa booda poolisiin akkas ilaalee raate isheenis dhiifama naate na gaafatte reebamaa koodha. Poolisiis dhiifama gaafattee raatte poolisiin immoo mucaa kanaaf waa gochuu qabda miiteetta sababii ta'eef jenna. Ani bilbila kana kuntaala isaa laachuuf nan danda'a. Kuntaala miti mooraa tokko mana tokko guutuu isaa laachuuf nan danda'a sababii hin qabeenyi qabuuf angaruu wanta ciccitii guguddaan sababii keeruufini lolaa ture malee itti cheekii baaftee birrii 40,000 barreessitee naa laatte. Sasheen 40,000 naa laattu lafi ooyee si'anni bari'ee an biree dheeka'u kun abjuu ituu dhuguma reebame ta'e hin jedhe gaala ituu hin dhuguma reebamee bilbila kana ati akka ta'e qabame ta'e silaa nan barbaadan ture garuu nan shawwadame abjuu ta'uu na nyaateera. Egaa akkeetti nani abjuu ta'e hin citee ani yaasaba dandeettii dhokataa hin qaba. Dandeettiin dhokataa qabu immoo isinitti himuu hin danda'u. Dhokataadha kan hin beeku jechuudha dandeettii hin qabu hin beeku. Ijoollee shamarranii adaraa keessa jira. Adaraa keessa nuun sumunii qabu nuti miskiina nun gatina. Yoo baajaaji hin qabne ta'e hin duuna. Kanaafi yeroo biraa walitti deemna. Galatooma qaroomina shamarranii kana yeroo biraatti deemna. Qaroomina keessanii wajjin itti fufa.